Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Du'a Qananii Addunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorke. Galmeen saaqamee daqiiqaawwan muraasa booda miidiyaaleen dhaddacha gadi dhiisanii akka bahan taasifamee jira. Manni murtii federaalaa jalqabaa Ramaddii Araadaatti dhaddachi beellama yeroo tokkoffaa du'a jaalallee weellisaa Andu'aalem Goosaa shamarree Qananii Addunyaa wal qabatee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne dhorkee jira. Manni murtichaa bu'aa qorannoo poolisii dhaggeeffachuuf har'atti beellamee kan ture yoo ta'u akkuma dhaddachee galeen poolisiin miidiyaaleen dhaddacharraa naaf yaa ittifaman jechuun iyyatee jira. Miidiyaaleen odeeffannoo sobaa tamsaasuun adeemsa qorannaa irratti dhiibbaa geessisaa jiru kan jedhee qorataan poolisii hawaasni ilaalcha dogongoraa akka qabaatu taasisaa jirus jedhee jira. Kanaafis miidiyaaleen dhaddachaa akka hin seenne manni murtichaa jala murtii akka kennu gaafatanii kan jiranii fi iyyata poolisiin dhiyeesseen akka waliigalan mana murtichaatti kan himan abukaatoon weellisaa Andu'aalem Goosaa miidiyaaleen odeeffannoo dhaddacha keessatti hin dubbatamne gabaasuun shakkama maatii shakkamaa fi isaan irratti dhiibbaa kan qabu ta'uu himanii jiru. Barruun Taayim namoota bara 2025 addunyaa irratti dhiibbaa uuman dhibba keessatti lammii Itoophiyaa Teediroos Adinaahoom filate. Daayirektarii olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adinaahoom namoota bara 2025 keessaa sadarkaa idil addunyaatti dhiibbaa uuman yookaan dhageettii guddaa qaban dhibba barruun Taayim ifoomse keessatti hammatamanii jiru. Dr. Teediroos Adinaahoom filatamuu isaanii ilaalchisee barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansan tarree dhiibbaa uumtotaa keessatti hammatamuun koo ogeessota kaayyoo fayyaa hundaaf jedhu galmaan ga'uuf magaalaa baadiyyaa fi naannoo walitti bu'iinsi itti uumame keessatti halkanii fi guyyaa hojjetaniif beekamtii kennuudha jedhan. Barruu kana irratti waa'ee Dr. Teediroos ragaa bahuun kan barreessan ogeessi dhibee daddarbaa beekamaa Profeesar Laarii Biriiliyaant Dr. Teediroos Adinaahoom nama mul'ata qabu murtee saayinsii irratti hundaa'e kennuudhaaf deeggarsa guddaa godhu jechuun ibsanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu biyya alaatti gaafa dabarru pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Joo Baayiden deeggartoonni Doonaald Tiraamp onnee hin qaban jechuudhaan qeeqanii jiru. Joo Baayiden deeggartoonni Tiraamp koonsaartii TV Ameerikaa keessatti qoqqoodinsa seenaa ishee keessatti kanaan dura mul'atee hin beekne uumuu isaanis dubbatanii jiru. Baayiden erga White House gadhiisanii booda haasawaa isaanii kan jalqabaa taasisanii kan jiranii fi Baayiden seera federaalaa Ameerikaa haquudhaan seenaa jijjiirra jedhu Tiraampiin Ameerikaatiin kofalchiisaa jiras jedhanii jiru. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaanne kana fakkaata yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa nagaan bulaa.